فيديو تناداتني ما ترى خرشني في شنطة مشان رد الدبتة لكاو أما نجرتو موكسي هدو ما تبينا لا ده سنة لا خلنا زيادة في تسميج رابع سيجله أتوم واني نفر سي ناقونا نسينجي برو وانا تفيدو سيجونا نسي سيجله أجرا فيدش أسكت سانكا شانتا خيسا لا دي سنة ليش؟ هذه هيك عبارة ما ليني هذا كان دو أنا سريت سريس ها؟ أنا تبغى أيش السريستا؟ إذا كان يلا يلا ماشي يلا تفتتح هي أكون مقرتني خنا إن أنا مو وين فرد جيتي تمبرا في الشورى خنو وني هندي تمام تاتي جرتي تعكستين سنين جا هردف تطبخ بجمتو تخيا هنگ فيديو بروتي هولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة كفوني جرجرتو وردستان ما تشوتو ونقبتو مدكشتي لفتي كنا ما على جرا رمي رفو لفتي نازل على ريتر تيما يا سلام حالكنا الرس ما جايباتي hajjiin fuudhee ilmoo bira geesse jechuudha daa'ima ishiidha. Oduma ishiin arrallee ishiin deemteetumaan warra tumoo viidiyoo kaa'atteetiin maali jedheen intalli kana majnuun makkana rabbi isiin uumee jedha. Yaa rabbi yaa rabbi yaa nama kana argeen beeku wallaahi. Nama akkanaa kana as gafi jedhame as gafi jedheetiin oduu odeessa nama akkanaa kana argeen beeku jechuudha wallaahi. Maaliif namni gisee takka yaa'anii ni rifata jechuun ni rifata wanni kun ilmoodha. Ilmoo ofii dhalan jechuun tuunuu ta'e dhalin morkattee isi magaraa gubuuf jecha kaleessa birrii dolaara akkuma dhibba kenniteefi har'a kuma 200 kenniteefi fuudhee geesse jechuudha. Hadha fuudheetti geesse. Hanga inni kana hunda godhu isiin dhaxxeetumaan bakka isi fiiddi jechuudha. Isi fiiddi maali isi maantuuni isaa kana mallaqa kennitee ilmoo ofii tana yoo fudhatte inni wanni fedhu mallaqaa miira hedduu yookiin immoo viidiyoo isii waraabdee gadhiiftu kana isiin daa'ima kana godhatti kan mallaqa isiin kennitu waa isiin jettu kana amma yeroo ammaa tana wannaan rakkoon hin jiru. Hiikatu jira jechuudha akka afaan Oromoo afaan Arabaatitti bilbiluma kan kee irra jira jechuudha bilbiluma nama hundaa irra jira hiikkaan. Irra gaddeebiftee Araba yoo dhageessisiifte poolisa yoo dhageessisiifte isaaf isii bakka takkatti qabanii jechuudha. Poolisni isas ni qabanii isas ni qabanii waan isiin godhuuf jirtu kana jechuudha. Akkamumatti isiin tun cadhiftee tun viidiyoo kaameraa kaawwatteetiin akkana godha hojii akkas godha jaartii isaa akkana godha gidditti irraa fuudha. Giddi akkamitti dhooftee irraa fuuti namni tumee namarraa ni fuudha. Odoo giddi irraa fuutuuti ji'a meeqa amma hajji irraa fuutu isin giddi sila. Waan ajaa'ibaa waan garaa nama kun ani garaa kana hunda gubate akka waa ilmooti taate ana osoo taate ni beektanii ana osoo taate wallaahi haraama feete godhee jechuun haraama feete godhee ilmooti keessaa irraa fudhadhaa akkamiin laaltan wallaahi ni ta'u badha rabbiin namaa dhiisaa bara waan badii akkas yoo daladde warri irra caalaa maqoon isin faatee wanni hidhatte ziiriidhaame. Ziiree isa miidhus yoo itti godhu baatte waan inni jedhu isiin jedhu
akka diduu hin dandeenye gooteetiin irraa fudhachuu hin dandeettu ilmoo isaa irraa fudhattee kaatee kalaas. Booda ni toobbatti. Wallahi inni su'ani rabbiin kiyya naa dhiisa waan balleesse badii ana taate a'uudhu billah. Laakiin waan hin taane rabbiin nama hin dalasiisiin immoo jechuudha. Ilmoo ofiitiif hin dhiisu malani. Waanin fedhe godheetiin ilmoo tiyya isaa argadha malee. Akkam qoosaadha ilmoon. Ilmoo dhiisii namni bar waan qotate jedhu waan qotate irratti jechuudha. Kanuma gora yoo qabatu akkam kun niitii hajji tuni maraatan tuni waan morkaaf qabate kana mallaqa hanganaa kana yaani birriin dolaarri kumni takkatti hiruu jechuudha. Qarshii meeqa birrii Itoophiyaa gara kuma 20 gara kuma 150 akkas taati. Sharafni amma ol deemee jira. Kuma 150 jechuudha. Kuma 150. Itti gaaf tokkollee birrii meeqa ni ta'ee fi eedallee akkasii arras wannaadha. Yaani gara kuma 200 jala dhuftee jechuudha birrii isiin kenniteef amma. Kuma 200 jala. Inshaallah hin jedhe yaani. Isii garaa gubuufuu isii qixaaxuufuu akkana mallaqa gabbaafteetti isiin akkamitti ilma ofii dhalte ta'a. Garaa isii baqasitee qaama isii baqasitee gabbaate tana ilmoo ofiitii fi hibbonna jennee callisuuti kaamera mukaa'attee warra footeetteetii focoqatti. Akkasii isin godha giddii isinirra ani hiriyyaan qabdu jedhe caaltuun tun hiriyyaman qabdu. Silaa ofitti hin beektu hiriyyaa hin qabdu nama isii gorsu. Akkamittiin dhabame namnummaan tokkochi achi keessa mala sila waan namni jedhee isin fudhattu jedhanii akkamiin godhee sila namnillee bira dhaabbata. Haati sabboon xuututu akkas gisee sana waliin wanna jettee isin dadhabnaan jalaa haftee kalaase. Silaa isiin hajji deebi'uu baattee hajji jala deemu mee hajjiin maal godhaafi itti deebite jechuudha. Hajjiin maal godhaafi itti deebite kun ilmoo san dhabde amma. Osoo isiin hajji jala deemuu baatte namittiin tun isiin tuttu. Namitti rabbiin abaare. Hajji walumaan ciisuuf malee faayidaa inni qabu hin jiru. Malaakuma isaan waliin ciisan sani naafte isinis wanni biraa maali? Hajji mee hanga waggaa haganaa tana ka ilmoo akka dhalli isii dhorku kan hin dalaganne kan kalaama nagayaa ittiin dubbanne yaani wanni isarraa fedhan halkanuma waliin ciisuu sanii wanni isarraa feetu beerri jechuudha. Sanumaame sanumaaf jecha itti deebite jechuudha. Astaghfirullah al-azim. Wallahi namni akka caaltuuti ofitti taphatee fi of xiqqeessee hin jiru abaddan. Namni akkasii of xiqqeessee hin jiru. Garaa na gubde wallahi. Wallahi garaa na gubde.